Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa. Arras odeeffannoo fayyaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Sagantaa kana keessatti odeeffannoo fayyaa wantoota hedduu irratti hanga ammaatti argachaa akka turtan ni beekama. Namoonni haaraan gara chaanalii keenyaatti dhuftanis baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Sagantaa fayyaa keenyaa viidiyoowwan kanaan dura gadhiifaman hordofaa, subscribe gochuudhaanis nu hordofaa isiniin jedha. Sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti kan walii ilaallu namoonni baay'een keessan karaa keessaatiinis nagaafachaa turtaniitu. Har'a kan walii ilaallu durbummaa maali? Gama fayyaatiin akkamitti ilaallaa? Yookiin virginity kan jennu kana akkamitti ilaalla kan jedhu kan irratti haasofnu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Ammas yoo isinitti tole subscribe tuqaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu hawaasa keessa jiraannu keessatti durbummaan keessaafuu kan shamarranii akka kabajaatti kan ilaalamu. Dubartiin tokko namoota baay'ee biratti akkuma beektan isinii durbummaa qabdi yeroo jedhamu akka kabajaatti baay'inaan kan ilaalamu. Mee sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan ilaallu wantoota irratti xiyyeeffannu durbummaan maalidha? Gosoota durbummaa meeqatu jira? Durbummaan namni tokko yookiin dubartiin tokko yookiin durbi tokko uumamaan durbummaa malee dhalachuu ni dandeessi. Gama biraatiin immoo walqunnamtii saalaan alatti wantoonni durbummaa dubartootaa balleessuu danda'an maali kan jedhu kan walii ilaallu ta'a. Egaa dhaggeeffattoota keenya durbummaa yeroo jennu hymen kan jennu afaan Ingiliffaan akka ogummaa fayyaatti qaama hormaata dubartootaa keessa yookiin immoo qaama saalaa dubartootaa gara alaatiin jechuun gara alaatiin haguugdee kan argamtu wanta haphii yookiin immoo membreenii haphii taate tokkodha jechuudha. Kunis immoo baay'ee haphiidha waan taateef yeroo walqunnamtii saalaa salphaadhumatti tarsa'uu kan danda'udha. Yeroo walqunnamtii saalaa yoo tarsa'uttis immoo dhiiga xiqqaa yookiin dhukkubbiin namatti dhaga'amuu danda'a kan jedhu sanitti barbaada. Kanaaf mee gosoonni durbummaa meeqadha kan jennuufi bakka afuritti qoonnee ilaalla. Jalqaba irratti ilaalaa akkuma argaa jirtan seepteej kan jennu kuni baay'ee uraan isaa dhiphaa kan ta'e. Kana jechuun karaa kana yeroo baay'ee dubartoonni ministreeshiniidhaaf yookiin immoo laguu isaanii kan karaan ittiin bo'u jechuudha. Baay'ee dhiphaadha. Gosti hymenii kanaa yookiin gosti durbummaa kanaa shamarran hedduu irratti kan mul'atudha. Hunduma irratti miti. Hedduminaan garuu shamarran baay'ee irratti mul'ata. Kunis immoo yeroo walqunnamtii saalaa baay'ee dhiphaa waan ta'eef yeroo qaamni saala dhiiraa keessa galu salphaatti tarsaasuu danda'a yookiin gama bitaatiin yookiin gama mirgaatiin yookiin gubbaatiin yookiin jalaan jechuudha. Isa booda dhiigi xiqqoo ishee dhiiguu danda'a. Dhiigni dhiiga yeroo baay'ee hubadhaa. Dubartiin durbummaa qabdu hundumtuu ni dhiigdi jechuu hin dandeenyu. Hundumtuu jechuu hin dandeenyu. Garuu baay'inaanii namoonni taayippii kana qaban dhukkubbii hamaan itti dhaga'amaa dubartiin tokko yeroo walqunnamtii saalaa guutuutti yookiin immoo dhiigni xiqqoo ni dhangala'a jechuudha. Akka anaatomikaalii yookiin gama fayyaatti jiru ilaallu dhiigni hammi dhiiga gara durbummaa kanaa deemu baay'ee dhiphaadha waan ta'eef baay'ee xiqqoodha waan ta'eef baay'inaan hin dhiigu jechuudha. Lammaffaa irratti kan ilaallu akkuma argaa jirtan duudaa. Hubadha. Keeziiwwan akkasii hospitaalatti keezii baay'ee argeera. Namoota baay'ee irratti argeera. Duudaa matee kan dhalatu jira qaawwa kan hin qabne. Qaawwa kan hin qabne kun yookiin immoo imperforate hymen kan jennu afaan Ingiliffaatiin yeroo baay'ee maalla dubartoonni akkasii dafanii dhufu yeroo baay'ee waggaa 15 yookiin immoo umurii waggaa 20 gadii keessatti kan dhufanii dubartoonni akkasii maaliif yeroo laguun itti dhufu laguun argan yookiin immoo xuriin dhiigni irraan dhangala'u. Sababa kanarraan kan ka'e baatiin dhukkubbiin dugdaatti dhaga'amuu danda'a. Garuu wanti gadi bu'u hin jiru jechuudha. Namoota akkasii baay'inaan argeera keeziiwwan akkasii hospitaalatti ni argina. Imperforate hymen kan jennu kunniin yeroo walqunnamtii saalaa dhiigi tokko godhuuf jedhuttis baay'ee dhukkubbii hamaan itti dhaga'amuu danda'a. Tariitii yoo cite immoo cituu danda'a baay'ee. Humnaan yookiin immoo qaamni saalaa dhiiraa yommuu keessa seenu yoo citetti immoo dhukkubbii hamaa fi dhiigni baay'een dhangala'uu danda'a.
kan jedhu isiniif su barbaada. Yeroo baay'ee namoonni baay'een yeroo hospitaala dhufanitti maal ta'a yaalii baqaqsanii yaaluutiin kan inni dhiphifamu. Yoo heerumne ta'e dubartiin tokko yoo heerumne ta'e durbi tokko yoo heerumne ta'e maal godhuma erga yaalii baqaqsanii yaaluutiin baqaqee fi booda hodhamee fi nama ishee fuudhuuf sartifikeetiin kennama jechuudha. Maaliif durbummaan baduu danda'a waan ta'eef sababii kana ta'eef jedhamee barreeffama. Maaliif rakkoo fayyaadha waan ta'eef uumamumaan wanta dhufe waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dubartoonni ijoolleen durbaa keessattuu cheek gochuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu isinitti barbaada. Inni sadaffaa irratti ilaallu akkuma argaa jirtanii tuqaa kan qabu argaa jirtu. Qaawwa hedduu qaba yookiin immoo akkuma argaa jirtan kunis gosa durbummaa keessaati tokkodha. Dubartiin kun durbadha jechuun haayimeniin kun durbadha. Akkuma isa jalqabaa irratti ilaallisa sana jechuudha. Yeroo kanas dhiiguu danda'a jechuudha. Mallattoo yookiin immoo gosi akkasiis jira kan jedhu sanitti barbaada. Inni arfaffaa irratti ilaallu akkuma argaa jirtanii inni arfaffaa irratti ilaallu kuni kan biraa immoo gidduusaa wanti gargar baasu qaawwa gamaaf gamanaan qabaate gidduutti wanti gargar baasu seeptamii wayii jiraachuu danda'a. Kunillee koomaniidha yeroo baay'ee isinitti jechuun barbaada. Inni kan biraa kan haayimeniin cite yookiin immoo durbummaan citee ture kan ammoo argaa jirtu bal'aadha baay'inaan. Yeroo baay'ee dubartoota yeroo baay'eedhaaf walqunnamtii saalaa godhan yookiin immoo dubartoota heeruman irrattidha kan mucaa godhatan irratti mul'achuu danda'a jechuudha wanti kuni. Kanaaf dubartiin tokko yookiin durbi tokko dubartii yeroo isin jedhu qaama saalaa dhalaa jechuu kiyya dhalaan tokko durbummaa malee dhalachuu dandeessii kan jedhu gaaffinna gaafatameera. Uumamaan baay'inaan xiqqoodha baay'ee reeriidha jiru. Shamarran durbummaa malee dhalatan jiru yookiin immoo haayimenii kan jennu kun jechuudha waan biraa miti. Haayimeniin kun baay'ee bal'atee kan dhalatan jiraachuu danda'u. Kanaaf wanta kan akka beektan isinitti barbaada. Kan biraa immoo durbummaan walqunnamtii saalaa malee baduu ni danda'a. Kanaaf deebiin koo akka qorannoon garaagaraa agarsiisanitti eeyyee ispoortiiwwan ciccimaa kanneen akka atileetiksii ta'uu danda'a, guluffii fardaa yeroo baay'ee yookiin immoo firikwentilii ta'uu danda'a, utaalcha garmalee kan biraa immoo mukarraa kufuudhaan fa'aa wanti kun cituu danda'a hubadhaa. Baay'ee haphii waan ta'eef cituu danda'a jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e baduu danda'a yeroo baay'ee. Reeriyaa ta'uu iyyuu malee yookiin immoo hammi isaa xiqqaatu malee sababii kanaan kan ka'e baduu danda'a isinitti barbaada. Kanaaf kan biraa immoo dubartiin durbummaa qabdu yookiin immoo haayimeniin ishee intaakti ta'e hundumtuu yeroo walqunnamtii saalaa ni dhiiga jechuu hin dandeenyu. Kan hin dhiigne jira. Dubartiin durbummaa hin qabne illee dhiiguu danda'a. Akkamitti yoo jennee uumamumaan dhangala'aan naannoo qaama saalaa dubartootaa lubrikeet godhu kan jiisu sun dubartoonni tokko kanaan dura akkuma isin barsiisuudhaaf yaale tariitii naannoon qaama saalaa dubartoota gogaadha yoo ta'e yookiin immoo dhangala'aan hin jiru yoo ta'e dhukkubbiirraan kan ka'e dhiiguu danda'a yookiin immoo qaamni saalaa dubartootaa sun dhiiguu danda'a. Kan durbummaa qabdu jechuun sun ulfaata jechuudha. Sababii kanaaf gabaabumatti hawaasa keenya keessa waa'ee durbummaa ilaalchisee kan jiru kanadha. Gosoota durbummaan tokkos baruu ni danda'a kan jedhutti deebii gahaa argattaniitu jedhee yaada. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo fayyaan isin biraan ga'aa jirutti barumsa guddaa akka argatan abdiin qaba. Yoo jaallattan qofa subscribe godhaa, share waliin godhaa. Galatooma fayyada.